Sheekni sitta dabalan waamina jedhan wachiis. Jallis nan danda'e. Amma walumaa galatti Mubaarak wanni walitti xaaree dhufne jedhana. Wanni walitti xaareef maal inni ulaa maaf narratti cabsitee amma walitti xaaree dhufne. Ulaa akka cabsuuf warri nu kakaase pirezidaantii Maammee namitti siifan jedhan sanii fi mucaa amma Kaalid jettan san gadi baheetti. Mucaa kana akka waan nu asii quba asii qabnu wayii yookaan akka waan nuti ciisii ajandaa maali jennee Wina jeeftanii maali jettanii kaamera jiraan biyya kanatti nama walitti bu'uun barbaadu muyyatee rafesinii dhiyeessa abadan ammoo nuun dhiyeessine kabajaa namummaan irraa buudhee maammee irra laalu maammee wanni naan jenne hin jiru ana bira darbee maatii kiyya arrasaa ture garuu irra hin kaanne ishii siifan jedhanii fi mucaasan keessa darbanii yoom wal argitan yoom maali jettan wanni isaan namaan hin jenne hin jiru jechuudha harma afaan ashadu wal dhiqatanii siif nageenya keetuu yaaddu maali yoo miyuutu warra dabboleessoo jedhanii asirratti kijibanii jechuudhaan dhugaan naman deeggara dharaan inshaallah haadha abbaa kiyyaaf kabajaan qabu namni kabajaan aan qaban amma Mubaarakiin akka nama tokkootti ollaa tokko haa gallu iyyuu malee gizee wal arguun barbaachisutti wal arguun malee guyyarraa waan fooqii tokkorra goruuf mana isaa Huseenee mana kiyya Huseenee gadi ba'an oolu maaliif hundi keenya jireenya mataa keenya qabna ammootu maammeen amma dubbii Mubaarakitti taargeessaa jira maamme fi jarri kun maal jedhan quba hin qabdanii maalii hin jenne isa jedheefis obboleessoo dhugaa dubbachuu taanaan siiduun har'aa si bilbiltee turte waliin haasoftanee turtan atillee amma waa akkatte sii galee namni hundi caanaa waan irratti godhuun jaalladhaan kabajaan kabajaadha dhugaan dhugaadha siiduun guyyarraa si ilaalu jirtu guyyarraa si dubbisuu jirtu anas natti himaa jirti quba nan qabanii maalii isa jetteef ammootu nuti zambii maalii qabna kan asirratti namni hundi yoo Mubaarak namaan wallole afaan nutti ban yoo Mubaarak wannoo jedhe nu qubaa waliin qabna afaan Oromootiin anaaf Mubaarak quba takka waliin qabna walitti haasofnee hin beeknu wannoo jennee hin beeknu dhukkubsatuu isaa nama TikTok irra dhagaye siiduun guyyaa kanatti himte okkee jedheeni maali yaadni isaa jennaan piroosesii akkana fixatee Itoophiyaa galuu jedha maal naan jette hayyee jedhee callise maaliif jennaan ani riileeshinii agulii nama wajji walitti fiduu hin barbaadu kanaaf nu keessaa nu baasaa kijiba keessaa miidiyaa irratti fakkeessuusaan ani hin beeku gilxii namatti haasaa warri naas qayyamtan jara keenya Kaalid kottu gal Kaalid dubbadaniin pirezidaantii Maamilleen kulaasoo jira yoo har'a hin baasne walitti ka'a maanii walitti ka'a dirqama wayii nurra kaanii na xiqqeessanii maatii kiyya na xiqqeessaa turan ani jala ajandaa jijjiiruuf jedhee itti qoosut ture akka isaan ajandaa jijjiiran jedhee maaliif jennaan ani mana maalitti waa'ee Mubaarak kan inni ilaallanne Mubaarakin dhukkubsatte hin yaalama yoo yaalamu barbaachise ammootu wannani hunda caalaa dubbadhuuf maaliif akka maqaa Mubaarak na dhaqqabu waan beekuuf gargaarsi inni jedhamu kana deeggaruu dide maaliif deeggaruu dide jalqaba irratti akkuma namni hundi haasa'etti namni tokko gozee dhukkubsatu tartiiba qaba sii galee namni kun of yaalu yoo dide firatu yaala firri yoo yaaluu dide sabni yaala sinii galee amma wanna jalaan haasofne maal jedhan sun warra amma jalaan haasa'anii piroomisii sii galan fakkeenyaaf Kaalid amma hubeetti maannoo aslitti dawalee naan jedhe anatti maan dawalee naan mari'ateera erga naan hin mari'annee hoo ana fidanii maaliif itti nagalchan ani mana maalitti an quban qabu hirraagu taa'ee ani Mubaarakii wardiyaa isaa ta'e san eegu sii galee waan meeqa waan moraalii namaa tokko waan asii hoolan argite jechuudha miidiyaa kanarra baatee reedii mubee gargaaraa maali mubeen na gargaaruu miti ani warra asirra jiru guutuu fayyaa isaa bituu danda'an ishi sii galee waan akkana kanaa haasaa pirezidaantii Maammeen sii galee ani jechuun kabaja walii qabna kan jiru ta'e garuu daangaa yoo walitti dabarfatan abbaa faatu wal sini gale so ready yaada bareedaa jettee mee ani Mubaarak lama wajjin afaan lama qofa dubbadhee karaarra jira waan ta'eef nin bayaa Wabiarki ya koina house mani gisisina Maammee maaltu itti Maammee illee sagalee sii qabu koy ani illee nafa inuma lubbuun si keessaa ba'in see bar Sibirairu nabara jiru hayyee eshi adabalan Amina jedhan warrachi sagalee dhageessisi hayyee dabalaa fi Maammee أيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أسين نجو ساتيف ربي نجراتشيسي نجاتشيسي نملي نواسوسيسي أسين نجو ساتيف الحمد لله شو برباجسادا الحمد لله جدا ما شاء الله kanaaf wal arguun keenya kun carraadha hiree kana mallee jechuudha rabbitu nu kenne rabbiin
dingata malee walitti nu fide egaa dingata aja keenya rabbi nuuf habaasu. Amiin. Obboleessa keenya Mubaarik Musammaa haala ammaa kana hin dhukkubsata jedhanii kunoo Mubaarik hin egaa namni wallaalee hin jiru nus hin mallee ni beekna. Mubaarik mallee wanti inni ittiin beekamu seenaatu mallee isa himaa dhaloonni booddee illee mallee jechuudha wanta inni hojjetee deeme kana galmeeffamee ta'a hin badu jechuudha. Rabbiin biratti mallee ajiriin isaa akkuma jirutti taa'ee dhaloonni isa mallee seenaa isaa kana hin hojjeta. Dhaloonni illee mallee kan booddee jirullee isarraa mallee jechuudha. Dhalanni mallee lafaa ka'ullee barataa deema jechuudha maashaallah. Kanaaf obboleessa keenya kanaaf du'aayitu maalaa fi du'aayii kadhannaaf jechuudha qalbii gaarii mallee qalbii irraa fudhanne. Inshallah yoo rabbi jedhe immoo nuu fayyaa. Rabbi nu fayyisa abdii rabbi irraa qabna jechuudha inshallah yoo rabbi jedhe. Inshallah. Fuudhini limona simet. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Samira fuudhi gabbai. Tayyiba isa shuti. Obboleessa keenya Mubaarik rabbi isaa fayyaa. Yesal Samira ilacha. Afiyaa kan kee rabbi sirraa akka mallee jechuudha guutuu rabbi. Amin. Simet limona. Kana booddee sa'aatii ammaatii qabee bakka mallee qaamni kan kee mallee dibame. Dibee sana rabbi keessaa hojjetu. Amin. Waan akka mallee jechuudha waan qalbiisi qabee jiru waan qalbiisi kookee jiru uummata rabbisiif haa qabu gosaa deema. Amin. Ati mallee nama goota mallee baay'ee bukkee rakkataa keenya mallee ol qabaa turte. Bid'a ala guddi Nama boonsa kun jechuudha. Kun wallahi rabbiin biratti mallee riizaaltee hojii keetii mallee dirribii nama dhaqee argatu rabbisi haa taa'isu. Amin. Namni akkasii kun dhimee dheerachuu mallee soo wallahi inni mala. Dhimee isaallee mallee rabbi nuuf dheeressu duniyaarra. Maaliif namni khayrii mallee hojjetu gaa yoo mallee dhimeen isaa dheerate jira rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam khayrii numa dabalataa ta'a. Inni mallee sharrii hojjetu immoo dhimeen isaa dheerate faayidaan qabu sharrii numa dabalataa ta'a. Namni akkasii kun dhimee isaa mallee rabbi nuuf dheeressu nama akkanaa kana. Amin. Qalbii isaa keessa bismillahirrahmanirrahim bakka mallee jechuudha isa kuukee jiru waan mallee jechuudha inni namatti mallee baasuu mallee sodaatee ammallee rabbi qofa irraa beeku furmaata rabbi siif godhu boosaati amma. Amiin yaa rabbi amiin. Obboleewwan keenya gaafiyaani gaafa namarraa fuudhame malee namaan galu. Rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam ni'mataani maghbuunun fiihimaa kasiirun minan naas as-sihhatu wal faraagu jedhan. Namni mallee yeroo waa lama qabu ofirraan beeku jedhani. Waa lama. Yeroo mallee fayyaa qabuu fi yeroo mallee jechuudha yeroo qabu beeku jedhan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam. Namni mallee gaafa afiyaa dhabe gaafa harka namaatiin ol galee harka namaatiin gadi ba'e harka namaatiin miicame waa'een afiyaa yeroo sana isaa gala jedhan. Namni mallee yeroo arraba keenya mallee waan fedhi haasofnu kana miilla keenyaan bakka adda addaa deemnu kana namaan galu waan baannee jirru kana nuun galu jechuudha. Akkuma kana namni gaafa ganda qabrii feete yookaan ganda akiraa deemetu niimaa yeroo beeka jedhan. Farji'inaa na'amal saalihan. Yaa Rabbi daqiiqaa xiqqoos inni ammallee jechuutti soomii soomannaa achitti zakaa kennannaa waajiba sunnaa hojjennaa daqiiqaa xiqqoos persentii xiqqoos duniyaatti nu deebisu jedhe jedhan gaabbanii. Niimaa yeroo gaafa akiraa deemee beeka jechuudha namni. Kanaaf iyyuu obboleewwan keenya ammallee jechuudha obboleessa keenya dhibamuun isaaf hin malu. Rabbiin dhibee isaa mallee bakka mallee jechuudha isa dhibee rabbiin nuuf fayyisu. Obboleewwan ammallee guutuutu ammallee as jala nama 1,000 ammallee as jala jira. Isinis du'aayee mallee kadhachuu mallee siinirraa barbaanna obboleessa keenya Mubaarikiin rabbiin nuuf fayyisu jedha. Maaliif garbicha tokko rabbi as keessaa garbicha tokko rabbi as keessaa nabu jechuudha. Nama rabbiif jecha mallee gajjiru nama rabbiif jecha mallee deemu rabbiin seeftii namaan laalu ala namaan laalu kumatii namaan laalu furdee namaan laalu. Maalummaa namaa kamiyyuu laalu jechuudha. Inna akramakum indallahi atqaakum. Nabi rabbiin biratti kabajamaan nama sodaa rabbii qabu jechuudha. Laa yanzuru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum. Qaama namaa furdee namaatti mallee hajaan qabu rabbi keessoo namaa laala jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa mallee garbichi harka rabbii jala qabatu jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Rabbi mallee duwwaa gad deebisuu yeellaa jedhani. Duwwaa gad deebisuu yeellaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu garbichi rabbi as keessaa nabamu waan ta'eef garbittiin rabbi as keessaa nabamtu waan ta'eef yaa rabbi Mubaarikiin nu fayyisi jedhe. Dhugagaa sababa sanaan yaa rabbi nu fayyisi. Nu fayyisu. Amiin. Namoota akka mallee akka Mubaarikiin duniyaa rabbi nu fayyisi.
آمين. Namoota rahmatu Allah qaban kan mallee jechuudha rabbiin nu fadhiisu. Abshii hin fayyadamu keessatti. Guboon ammallee waan jirudha. Maaliif namni amma biyya kana keessatti gaafa jiru waaqni dhukkubsata maatii jiraatu warra jiraatutti. سلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أيه أستاذ أنا تميت سنقولي أيه دبنا أم أستاذ كينيا يفهم Iyyee kanaafu gooftaani nabiyyallahi ayyubiini لا gaafa mallee jechuudha dhukkubarra kaa'u sana nabiyyallahi ayyubiin hin jibbine jedhani. Nabiyyallahi ayyub waggaa 80 jiraatani. Qaamaan isaanii mallee hin bariidu turani. Mataan isaanii mallee luuchaa qabeenya qabu maatii mallee qabu turani. Garuu gaafa rabbiin mallee dhukkuba irra kaa'ee jedhu bifti isaan duraan qaban suni waa hunduu mallee irraa deeme jechuudha. Hatta mallee ijoolleen isaaniillee nama mallee waa nyaachisu dhabanii ganda keessa mallee kadhattu ta'anii deeman jedhani maa ijoolleen isaa ijoollee 7 qabu keessa. Isaanii waggaa 80 dhukkubsachuu wajjin waggaa 18 dhukkubsatu wajjiniini rabbiin kadhadhu yaa nabiyyallahi ayyub kennaan ila ne rabbiin hin kadhadhu jedhe. Maaliif waggaa 80 fi an jiraadde waggaa 18 dhukkubsadde obsanna balaata dikka jedheni rabbiin kadhachuu saalfadhe jedhe. Shuuf waggaa 18 rabbi dhukkubarra kaa'ee jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbi gaafa namallee dhukkuba namarra kaa'u nama jibbee miti nama jaallateeti. Ittiin namallee jechuudha yoo namni namallee haxaa qabaate ittiin namarraa dhiquuf ittiin namallee jechuudha namaaf tolchuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu abshir obboleessa keenya hin fayyita sii kadhannaa wallaahi seenaa guddaa qabda. Nuti ammallee nu biraallee ammallee jechuudha namni si wallaale hin jiru wallaahi galata guddaa qabda jechuudha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuri naas lam yashkuri Allah. Namni nama hin galateeffatin rabbiin hin galateeffatu jedhani. Namni galata namaa hin beekne galata rabbii hin beeku jedhani. Kanaaf iyyuu galata guddaa ammallee jechuudha nurraa qabdaa uummata ammallee rakkataarraa uummata musliimaarraa ammallee wallaahi hundarraa yoo ammallee jechuudha galata guddaa qabdaa galata kan kee kan ammoo rabbi sii gaffala uummanni isa ammallee jechuudha rabbiin birattis akka ta'e ammallee jechuudha gaafa ammallee akhiraa deemtullee